ما جلسة دبر بيفتو تاين جراب ما جلسة توجينا كم بريدة nyaadhaa guys yoo qabaatan nyaadhaa khalaas maal gootanii as jala barreessan nyaadhaa yoo barbaadan yoo feetan mana keessa laxafadhaa maal gootanii komantii jala naa barreessan ummanni fayyaan qabu isin bakka waa kanaa malee dubbachuun beeytanii ay maal ta'e ummanni ay manni kiyya kabajaa qaba mana kiyya na jalaan balleessina waan hin taane barreessina as jala dhuftanii guys Hai. Kan soba jahan malt ani enta mana khiyat hirira bajrani malt hirira in ani gamma kamiha أنا جالة قروا أم كومنتين توك تنجرولا كل السلكي براسي يوروان أنا جالة كومنتي بدان توك ينجروم nangal le maltu malte na himme moatis single ناقالي لكن نتيام واساتوري نما أرموش نما كوما صديق تبى جا من عمنا تاني اساتور aboga kharaj abteena aatu anin dubbadha beete sigaafachu sadaadhe aatu be waydina لو نانغافتي ستاني ما maalif ummanni koomenti jalatti bichaa wanni takka nafne koomenti jalatti obbaleeti yaani saalfadha beete maaltu maal ta'e أنا ستيني ما مالي في ستيني ما مش أيوة وعي كان ندور أبا مناشي سمانا راكب دو جستي سمانا راكب دي كذا بودا بيار باديمتي ودمو الفوراني جراني جودا duraan dhaggeeffachaa turan ishinu gaafa haasoftu haasaa turte micayyuun naa dawwaltee jechuudha. Sigalee kazaa booda kaleessa mucaa wa'ii micayyoo suni odoo abbaa manaa ishee faana jirtu biyya arabaa deemtee kazaa abbaa manaa isheetti samaanadhaa waraqata wal fuudhanii maatiin beekaa sargii godhatanii wal fuudhanii achi booda erga biyya arabaa deemtee nafa kee waraabinaa erga mana jedhee na fakkaata soo waraabdee ergiteef. Ciboda gaafa ishiin akkasitti ergituu fi ani waa'een kennan ilaallatu birrii 600 akkaawuntii keerra yoo galchuu diddee si'alaa hin poostota jedhee naas faraarree jette. Achi booda gaafa akkas naan jedhuni ani dammoo idaan birrii liqeeffadhee tanan biyya arabaa deemeeyyuu maatiin kiyya immoo birrii liqaa sana ofirraa galchinaan jechaa turanii sila sanaafuu viidiyoo sun immoo isa bira jira inni immoo viidiyoo sana naas faraarraa jira birrii hojjettu akkaawuntii keerratti hin galchitu taanaan viidiyoo kana si'alaa maxxansanaan jechaa tureetti. Achi booda akkas jennaaniin maal nuun jetteeyyuu gaayis akkas naan jedheennaanan ani idaa hormaatan ofirraa kaffalaa viidiyoo sana poostoti rakkoon qabu jedheeni achi booda anaa silkii tokkichaan naa dawwalee oduman ani ilaalu poostotee. Achi booda tiiktookissa sa'aatii tawassanii booda irratti gubee namoonni immoo viidiyoo sana buufatanii taateen kun erga ta'ee ormoorsi gara oggaaf jajaamu maallaan jette sigalee micayyoo suni takka anaa waliif fakkaattu garuu ana kuffisuudhaaf just ana kuffisuudhaaf bicha odoon ta'in achitti suuraa akaakayyuu kiyyaa laxxafame mucaan suuraa micayyoo sanaa biiftutu qaama qullaa waraabee dhiiratti ergee jedhee akkasitti dubbachaa ture kaza silkiidhaan eessumni kiyya biyyarraa naa dawwalee mamma beetiin maa keessa dhugaa sitti hima ati biyya ormaas deemtee hin jiraan biyya keessas jiraattee hin jiraan odoo si arginatu amma xiyyiitiidhaan adda kee baqas kanaan jedhe innaa heetumta akkana naan jedhe geetan dura ooman dubbanne hin isimuman jedhe akkaan akkas naan jedhu maaki kinoolaa manni kun jechuudha natti zoori akkana natti galabaabbatanii just wanni sunani ofitti nama na jedhee tanan dura hin dubbanne waan guddaa itti ulaalle gaafa garuu maatiin dawwalanii akkasiin jedhan ilmoo dubaraa taate maaltu akkasitti. Okay amma naagalee dubbii kan keessa an dubbii yoo dheerattuuf taftee naan galtu beekam amma naagalee jechuun waan viidiyoo keeti jaaniiti viidiyoo namaa maxxansanii. Suura kiyyaa faana akaakayyuu kiyyaa baayigiraawundii godhatanii agarsiisaa turan.
دوبا أمني ما أمتاتو خبيفتو تجلس على رفسات لو مالت والله ميديا هنا قبان قبان بيسين جلسي قالي نو أمني أنا رفسني بايزوي وقرت ميديا كان صورة كي بيشاتو تكو بيفتو متي جتاجر أمني خانس بيفتو راجع وان بربادي هاجانتي التريس وبليتي تيشي مش أيو أما ساتورتي نادا ولتي وجنا ساتوري سات إيرا توكما ميديا نو أستوري مانا كان توري نا أكا ننتاني أكا شيتي إمتيرتي غروشي ساعتي كانت تتماتي كي رادة تنجرا أنا فيكي أماتي دبي جرا وأنا تنقوني نمو وأنا ما تكوتي في جتة أكاتي وقت أيو خبيديو يسيت جيسي باسي هون مامي جرام مامين أو مامي خم nama bekam ya nala dilem barakat baka ay bekam dia mas gudang kau mami kami guys kawallo jarsa hanna mami kallamo وانا كان عيني بوست قدو ايه قالي ما لايف يرتي جسي كانت تغرسيزا تو ريبيفتو دي سانو سورة خازري كودي اكاكيو كودي ومدي كودي اچي ماتين بيارغاني نا ما كنوز غاويرين ارغغنا ما درسي بقى انه يوم اللي سي غچو بان كبري كينيام كان غدي بوستي جار سميديا رباسي يعني ربي ويو ما كي كتنا نر اولودو غرتي بسما حنان دي سنجنني اشيد انا اكسنا غوسي سي اندو سامنتي اشيتو نعرف سيسي by the way atidisi وانا كان عندي ديرون كينيا مو مال تاتانيتي اصلا وسما خايسيو تيهو المديرات تاتاني وانا كان جزي هد املا حدو بقول كيسا في دني وانا كان by the way انا سامدورا كان يچو تراسي قالي اورومو نمني سانا ما دبميتتي او في اساني يني اوفراد اسان يچو ما كيدار كمني هركا قمنا لينچ دربا اسنگرس نجانيتي انا حبيبتي لا شوف ما جنة وبليتي يا مالك جنة أنا فين بيخا نم بيخا مري راسي أنا قالوا أتي أوف بيتامي أو في كيني بيت خنمني سبيخ وجعل مو ربيتو سبيخ علمي نما سبيخ وباتي الرنكايتين وبليتي علمي نما أو سو أتي متي جي أو سمسي أركو إسي راجع سج أبسو سخوف في سراف سيغلي علمي نما أمسي سوف جتة xiqqishoo takka sa'a miti daqiiqaa miti sakandii fudhachuu hin qabdu. Ilmi namaa si cabsu yoo barbaade si cabsa. Waanuma kan keentan keetii sin ja'a. Osoon balleessin balleessite sin ja'a. Osoon faradiin faraddee sin ja'a. Osoon haatiin haattuudha jeesiisa jechuudha. Sigalee kanaafuu waan akkana irra kaayachuu qabdu. Kuni waan dubartoota hedduu godhu turan jechuudha. Dubartoota already miidiyaa kanarratti jajjabduu ta'an. dubartii carraaqattu jireenya ofirratti waa hedduurratti jajjabdu ta'an kan kuffisu dubartii caala dhiirota keenyaatu akkas godhu jira amma dhiyeenya kana jechuudha. Dhiirti gisee akkas godhu immoo harka dho'itu feesu dubartii. Haayee mi'aati dubartiin takka gabbaatee akkami ilmi dhiiraa dubartii salphisuudhaaf akkana godhaa jettee dubartii yoo harkite lakkoomsaan harkita malee hin jiran ta'anii kooflan. Osoo dubartiin gaafa dhiirri takka gabbaatee jechuudha. Osuma keetee hin baana barkanamaatii miti. Osuma keetee dubartiin takka gabbaatee dubartiidhaaf dhaabbachuu qabdi. Bakka maybe jaalala si goostee danda'a. Maybe waan meeqaatu jira dubartiin khalaas dubartiidha dhumattee. Bakka bireedaa miti. Koomentii jala jira. Dubartiin ammas dhiirti takka gisee akkana isin gootu. Jireenya yoo warri dhiira san jaalataniillee dhiira akkasiitii waan akkanaa kana gootu yoo jaalatanii booruu atiillee akkasumas godha jechuudha. Wanti isin gooneef takka hin jiru. Namni waan sammuu keessaa hin qabne yoo aareellee waan jireenyi badina yoo hin qabaanne hin fidu baay'isawwee. Ilmi namaa aaree waa siinjee yoo siinjee achirratti qabachuu qabda. Hamaan namni sun badaa akka ta'e bika san namni gaafa aaree waa hedduu godhuu danda'a. Callisuu danda'a, sidhiisuu danda'a, deemuu danda'a waa meeqa. Kanaafuu bireedaa miti ati dammoo waan akkanaa sirrifachiisinis
dubartii kan kee osoo ta'uu baate illee ajandaan kun nam tokko isiidha jechuun illee nama rifachiisa dubartii waan nama xiqqishaa isii rifachiisa osoo keetee rifatii namni amma waan kanaan fammasaa jira bar dubartii hedduu fammasaa jira amma namni bakka kun huccuu ofirraa saaqaa jiranii Facebook irratti waa arkiitu subhanallah garam deemaa jirti biyyi jeeree funtan jechuudha wallahi laazim osuma akka Facebook keessa deemu jechuudha sigalee proud ta'ee jechaa hin jiru garuu bakka addunyaan garam akka deemaa jirtu hin beeknu sigalee sira protect kan godhu qabu dubartii dhiira ture jechuudha kan bira dhaabbatu qabu kan jabeessu qabu yoo bochee aizosh kan jechuu qabu dhiira ture garuu amma immoo dhiironni keenya maal akka hojjetaa jiran nu galaa hin jiru I don't know tanifu ummata keenya khalas waan akka isaa akkuma seenetti komentiin guutu beektaa maaki nama akkanaa kana sila xilaa ta'uu fi baatanii dhiirota akkanatti ilmoo dubartii gadi baanii qoshosheessan kana sila odoo xilaa ta'uu fi baatanii namni kamuu irratti duulee namni kun to'annoo seera jala oolee lamuu dhiirri nama wal arrabs si duraati jechuun osuma waa feete balleessitee waan akkasiisan namarra godhuu qabani ani wal arrabsine normaalii anamma lamisaale ati nama ammaa wal arrabsita qoy arrabsuu miti maakila geemidha kun qixaatii geemiti akkam ture beektaa gizee dura dhuftu aannan mallaan jette beektaan ani aannadhaan qixaatiin qaxxaamu ani qixaatii uffata baafadhu kutti yoo naan jette suuqiin jira uffatan qayyaradhuun qabu waan ta'eef uffata kana baafadhee kutuu hin danda'u aannaa hin jedhe sila kanaafuu uffatuma ana fuulduratti ittiin bareedde kana kutuu qabdaa naan jette ati uffata kana kun dhaggeeffadhu nama waan isiin akkas ta'uu qabdaa miti annama arrabsu wallaaleeti miti miidiyaa kana gubbarratti ani magaalaa Cirootiin dhaladhee guddadhe sigalee qawxii safarne ta'uu larkuut sigalee nama horii booksiin dhee ija keessaa balleessa keessaa nama takkaadha dhugaas maana geeffadhu osoo gaafa isaa hin sodaatin jechuudha akkaataa hin koofni nage wala nuti ani akkan itti nama hojje haasa'us akkan itti nama arrabsus ta'u wallaahi wabillaahi wallaalleeti miti garuu jireenya jiraatudhaaf dirqama jechuudha dirqama jireenya ofii kee jiraachuudhaaf galee jireenya kee jiraachuudhaaf laal nama arrabstee baalageedhaa biiftuun jedhamurra callistee gawwaadhaa humaan beektuu jedhamaati bika guddaa geessee indee gawwummaan qabduusa jedhamtee surprise nama godhu wayya kanaanis saniinis yoo hawlaltu ta'e osoo umriin keen gahin haratti hafta obboleetiti tokko dhugee mudhii keessiidhee achuma si jallisa jechuudha namni kanaanis saniinis wal arrabsu karumatti hafa ka guddatu nagarree ka jijjiiramu nagarree nuti nama callisee gawwaa fakkaatee ijee deemuutu bika guddattis arkina bika hundattis arkina jechuudha jireenya kan kee fooyyeessuuf jecha gawwaa taata obboleetiti namaa waliin arrabsi miidiyaa kanarratti abbaan fedhe yoo si arrabse sa'a keetirraa waan takka waan irrisuu qabu ati garuu nama sayyoo arrabsite waan hojjetturraa sa'a kan kee xiqqishoo gooti jira sa'aan immoo qaaliidha si arrabsan humaa sin godhan obboleetiti an namni na arrabsee maal teeme ijji na humaan taane maal hin teeme bifni kiyya hin jijjiiramne yoo arrabaa ganamaa galgala arrabsama obboleetiti yaan asirratti anaaf miti abbaan manaa kiyyaa na waliin arrabsama gizee biraattis arkitee jirtu waliin na bira darbanii dakkaa bakka kijiba miila baasee deemu kana hunda na gubba maxxansanii ana akkasin ana yoo namni akkas gootee jirtii jaan ana akkasin goone jeen ofirraa mormu arkitee asirra miidiyaa kanarratti because nama amansiisuudhaaf sa'a kiyya yeroo kiyya fixu'an nama amansiisuudhaaf yeroo kiyya fixu geemii kiyya taaptaap naa godhaa yoo jeerra naa wayya sigalee miti jireenya kiyya akkasitti abbaan fedhe haa iyyuu